Nageenyi fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota maatii kan koo akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa jira galata Waaqaa. Egaa muudannoon kan koo akkuma itti fufetti jira jechaadha. Baay'eedha muudannoon biyya Arabaa kana keessatti kan na mudate wantoota baay'eedha jechaadha. Tarii namoonni mudannoo akka kiyyaatillee ni qabaattan jiraachuu dandeessanii. Yeroo tokko dhiyuma kana garuu ji'oota tawassanameen dura namitti kiyya wajjiniin biyya biraa deemeen ture. Mana obboleettii ishii deemeen ture jechuudha biyya biraa hoon deemuu warri sun iyyuu sargii qabanii. Obboleettii namitti kiyyaatu iyyuu intala gurgura. Innaa akka biyya kanatti yoggaa sargii ta'e dubartoonni biyya kanaa abayyaa uffatanii hoo deemanii irraa fuudhanii yoo fannifaman jechaadha. Garuu isaan immoo anaan iddoo abayyaa sana iddoo abayyaa sanitti achi dhaabbadhutti abayyaa fannisinaan jedhanii. Anillee kaa tole jedheen deeme abayyaa namoota hoo dhufan kaarraa fuudhee fannisuufii jammare. Wanno sibiilli irratti fannifamu baay'ee wanna wayiiti wanno hin jabaatu. Innaa abayyaan dhibbaa ol irratti dardaree hoon jedhu yoo duraa seeranan dardare 1 2 hanga dhibbaa hanga lakkoofsa dhibbaa lakkoofsa qaba lakkoofsanii. Saniin booda bakka abayyaa fannisaa ture macarrashaa gubbarratti abayyaan sun akkuma jiru dammoo iddoon isaa biyyeedha. Biyyee keessatti akkuma jiru wannoon achirraa shibichi citee hundi isaatu na harkaa kufee biyyee keessatti na harkaa kufee inni akkamitti hankaasu jechuudha. Biyyee keessatti na harkaa kufee akkamitti hankaasu makaraa wajjin argee iddoon biraa bakka itti fannifamu hin jiru. Jarri immoo eessa jiran? Jarri mana keessa jiran jechuudha. Hunduyyuu sargii waan ta'eef iyyuu isaan mana keessaa sirbaa jiranii ani immoo alattan immoo abayyaa wajjin sirbaa jira jechaadha. Hundi isaatiiyyuu daaraa bichaa na harkaa ta'e dammoo abayyaan wal makee jira hundi isaatiiyyuu kan eenyu akka ta'e hin beeku. Kazaa ka'ee tanan deemee wambarii wayii barbaadee wambarii fidee wambarirra kaa'ee kan eenyu akka ta'e hin beeku. Lakkoofsis wal jala badee jira. Lakkoofsi irraa ba'ee jira. Innaa daaraa keessaa fuudhee kan daaraarraa xaxaragaa yoo abayyaan kan hoggaa daaraan gisee tuqee irraa wannoon jedhu oomicame malee. Innaa bakka waan hin godhu wallaalee macarrashaa gubbarratti akkasumatti kakaasee innumate kaachuudha sargichuudha. Dhumatee eega sargiin dhumatee jarri nyaatanii dhuganii hoo raawwatanii abayyaa isaanii barbaadachuu dhufan hodhufu abayyaan isaanii kan dura akkatti bareedanii dhuffatanii jiranii biyyatti keessatti makamee fi ani maalan godharee homaa godhuu hin dandeenye dammoo maaliif hanga hin danda'u tokkoon kaasee jira. Dammoo lakkoofsarraa badee jira. Kan eenyu akka ta'e hin beeku. Kun shaarbii ofirraa hin qabu. Kun immoo isa afaanitti fannifatanii isa maalii jedhamaayyuu? Niqaabii moo maalii jedhama inni afaan irratti godhatan kun jechuudha. Warri Suudii jechuudha. Warri biyya kanaa baay'inaan hin godhatu. Innaa kazaa bakka maaliin godharee hamma danda'e hunduu dhufanii abayyaan eessa naan jedhan jechuudha. Abayyaan eessa naan jedhan hunduu dhufanii tooyyuu ani abayyaan na harkaa kufe biyyee keessatti waan ta'eef iyyuu shiboonii innaa kanaafuu wal jala makamee jira kan eenyu akka ta'e hin beeku jedheen jecha. Amma ka'eetan bakka keessaa kan lakkoofsa qabu barbaadee akkasumatti gimmaasha jechaadha barbaadee itti kennee. Kazaadhuma gubbarratti immoo bakka kun kan badee jira natti fakkaate hin beeku ani kun kan namaa fudhatanii deemu wal jala jijjiiramee kunis eessa naan jedhan macarrashaa gubbarratti jechuudha. Innaa ka'eetan jechuudha kunis eessa naan jennaan macarrashaa gubbarratti dhiisatan bakka sanii deemee jechuudha. Iddoo sanii deemee eessan deemee iddoo nyaatatti nyaatamu wayii hin jira. Deemeen achi seene jechuudha. Aareetan ka'ee achi seeneen ani maalan godharee nyaata nyaachuun deemee amma nan nyaadha jee nyaata isaanii kana. Dammoo nyaata isaanii ani baay'ee nyaadhu nyaanni isaanii yoo foon waan ta'eef iyyuu badan jaaladhu. Foon ani nyaachuudhaaf achi keessa seenu na barbaaduu dhufan jechuudha. Echa mucayyoon abayyaan nu fannisenetti kenne sun eessa jirti jedhanii na barbaada dhufan. Achumaan intalli wayii dhuftee na waamte kootu siin jedhanii si waamanii. Innaa ka'ee tanan nyaata dhiisee deeme abayyaan kee eessa sittan kenne kunoo lakkoofsa akkana naan jetti nitiin takka jechuudha. Innumaayyuu abayyaan ishiin jiru gonkumaayyuu bichaa. Araan hin beeku. Asitti ani fanniseen harkaa kufee jira homaa godhuu hin danda'u. Innaa mudannoo akkasitti na mudate aduusan hin raafadhu aduusan jechuudha. Dhugaa abayyaa isaanii harkisutti iyyuu
duddi molaan na dhukkube abaya isaanii amma macarrashaa gubbarratti bakka ka'eetanin karaa iddoo nyaatatti ol deebi'ee amma macarrashaa gubbarratti immoo takka kan afaanitti hidhattu kun jalaa badeette kun akkasumatti argatan natti fakkaate garuu hin beeku achi deemeen jira naaretu isa afaanitti kan hidhatan kana naan jette jechuudha. Hin beekuun jedheen jechuudha. Hin beeku waan achitti harkaa kufeera hin beeku. Dhuga qallalii aareen jira. Tokkoffaa yoo haaraa keessummatii dhufne malee ani abayyaa fannisuun innaa akkasitti mudannoo akkasiisan amma kaane yoo karaa manaa deemuudhaa fi karaa yeroo gadi baanuyyuu jechuudha. Balbala fuulduratti shaarbii wayiin jira jechaadha. Kan daaraan wal makee jechaadha. Shaarbichi kan daaraan wal makee innaa intalli shifeeraa hin jirti ani ishii fuulduran taa'e isheelleen asillee hin jira nan dhiisinis yaada isaatiin deemna amma hin jeen jechaadha. Innaa mudannoo akkanaatu na mudache. Mudannoo akkanaatu na mudatee innaa aduu san dhugaa qallalii kana naare baay'ee naare innaa indee ani keessummaadha malee ani maalii yeroo tokko jarri kun silaa sarratanyaa waan ta'aniif iyyuu jechuudha. Tokkoffaa yoo kararraa hin dhufe dadhabeen jira waan ta'eef iyyuu dammoo makiinaan deemaa oolle. Mudannoo akkanaatu na mudatee dhugaa inni irraanfadhu isa yoomiyyuu jechuudha. Mudannoo yoomiyyuu hin irraanfanne. Inni irraanfadhu yoomiyyuu hoo yaadadhe nda'uuma akka nan kolfaayyuu hin jee jechuudha.